Dhala dhaggeeffadha. Kiristaanummaan amantiidha itti amana kan jedhu fidanii naan kiristaanan ta'a. Kiristaanummaan amantiidha itti amana kan jedhu wangeela keessaa fidanii naan kunoo kiristaanan ta'a. Wangeelatti amane. Kunoo kataba isin wajjin ta'a. Kunoo dhageessanii? Ila harka koo ol qabee jira qophaa'e kunoo. Faayisaa lubbuu koo godheen fudha Yesuusiin. Kiristaanummaan amantiidha itti amana kan jedhu jiraatennaan. Fida Kristaan jalaa fidaa ol. Wallahi billahi isa dhugaan jedhaa jira. Ofiisaa ragaa fidina jedheen ijoo. Kiristaana dhufu waliin hin mormitanii irra waltumtanii kiristaana kamtu seenee isinii waliin mormaree asitti. Ayyee jaallannee miti inni qoy obboleetti. Amma arrabni inni si nageen akkam taaree dubbiin kun. Arrabni kee kun booriin du'aati. Arrabni kee kun booriin du'aati. Inni Qur'aanarraa ragaa fidina jedhee ramoo hin jenne. Walii amannee beesin lachuu. Jedhee ramoo hin jenne gaaffii kana qofan si gaafadhe. Islaamummaan amantii ta'uu Qur'aanarraa ragaa fidina jedhee ramoo hin jenne. Ragaa fiddee bari inni illee waani. Fideera miti? Uffe warruma koomentii kana dadhan sariina akkatti nama arrabsitu. Dhiisaadha. Ayyee namni biraa jira. Namni dhufee seenee jira kiristaanummaan amantii ta'uu namni fiduu jira kiristaanota keessaa. Hello. Dhaga'ama abbaa. Nagaa jirta akkam? Jira galata rabbi akkam? Jira galata rabbi. Maashaallah. Maal wal hubachaa jirtan dubbii keessatti wal hubataa jirtan maal waan walirraa baruu qaban wal dhaggeeffatuun dirqama ta'a maaliif miira keessa galuunis hin barbaachisu waan walirraa gaafatu. Ani miira keessa hin galle amantiin kee maalii jedheennaani kiristaanaana jedhe kiristaanummaan amantii ta'uu ragaa fidii jedheenaan islaamummaan amantii ta'uu ragaa fidii jedhe ragaan fidi. Kiristaanummaan immoo kun amantii ta'uusaa kiristaanummaan amantiidha itti amanaa kan jedhu seera uumamaati. Amma mul'ata Yohaannisitti jiraatennaan kunoo Yesuusin fayyisaa lubbuu koo godheen fudha. Kiristaanummaan amantiidha itti amanaa kan jedhu yoo jiraate. Waan tokko obboleessoo beektee namni bilchina wal caala namni hammi dubbisellee bilchinas namni wal caala garuu wanta mucaan sun si gaafataa ture atiin deebisneef keessaa tokko na gaafattanas rakkoon hin jiru. Isa gaafattis na gaafachuu dandeessa kan biraas na gaafachuu dandeessa rakkoon hin jiru garuu wanta inni si gaafataa ture ati hubatuu ni dadhabdee amma arge keessaa inni tokko ati kitaaba qulqulluu hin amantaa siin jedhee ture hin amantu ati musliima beekamaadha garuu hin amanuu jedhee deebiseera. Beekamaadha jechuun beekamaadha ati musliima hin amantu. Garuu inni kitaaba irraa sitti hima inni akka kitaaba qulqulluutti haasa akka barsiisa kitaaba qulqulluutti sitti hima argite siin fudhatamu yoo ta'e immoo rakkoodha si galee dhugaan kitaaba qulqulluu maal jedha quraanni maal jedha jennee kan wal bira qabnu yoo ta'e malee argite akka kitaaba qulqulluu fakkeenya nama kiristaana tokkotti ati quraana itti himta miti. Nami kiristaanaa suni quraanarra sagalee jiru sana hin amanu ta'a. Maaliif kan ofii kan amanu qaba. Garuu dhugaa jiru wal bira qabuu dandeessa. Dhugaa jiru wal bira qabuu dandeessa. Kitaabi qulqulluun kana jedhaa siin jedhuu danda'a. Atis quraanni kana jedhaa jechuu ni dandeessa. Garuu dirqama immoo kan quraanatitu sirriidhaa jechuu hin dandeessu. Kan kitaaba qulqulluutu sirriidhaa jechuu
Obboleessa hoo gabaabsiitii waan ati qoftiin ammata mucaa utee dhiisii ati wajjin haase. Obboleesso. Joseph. Itorki isaa natti fakkaata. Joseph. Na dhagaa jirtaa? Nan dhagaa abeet. Ani Muslima. Quraanatti namana. Egalee Quraanatti waan namanuu fi maal amantii yooti na gaafattee Islaamadhaan seedha. Islaamummaan amantiidhaa jettee na gaafatta. Eeyyen miti. Eeyyen yoon si jedhe ragaa na gaafattasaa ragaan kee maalii na jette. Ragaa konfideesitti agarsiisa. Kana jedhee. Ati fudhachuu dhabuun nan ilaallatu naan. Waa takka waan na galchuun qabu. Ragaa si dhiyeessuu qaba. Siinillee ani kiristaanummaan amantii maalii seedha. Kiristaanaan jetta. Kiristaanummaan amantiidhaan si jedha. Eeyyen na jetta. Ragaan haaladhu kiristaanummaan amantii ta'uus jedha. Fudhachuu fi fudhachuu dhabuun hankoodha. Ani garuu dhumarratti maaliin dubbadhe kiristaanummaan amantiidha itti amanaa bakka jedhu seera uumamaati hanga mul'ata Yohaannisitti yoo jiraate kiristaanummaa fudhachuuf yookaan Yesuusiin fayyisaa lubbuu koo godhee fudhachuuf qophiidhaan jedhe. Kuno kana waan hin dubbadhe ammallee suma kanaan dubbataara. Kiristaanummaan amantiidha itti amanaa kan jedhu yoo wangeela keessa jiraate Yesuusiin fayyisaa lubbuu koo godhadheen fudha. Akkam ooltan? Nagaa galata Rabbi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kanarratti waa maxxan illee kana keessa galuun barbaanne garuu kiristaanummaa jechuun kan itti amanan osoo hin taane kiristaanummaa jechuun kan isa duuka buutu Kiristoos jechuudha. Dhagaa jirtaa? Dhagaan jira hin dhaga'amu? Hin dhaga'ama. Amantiin kee maalidha? Amantiin koo pheenxeedha. Duuka buutu Kiristoos. Pheenxeen amantiidha? Amantiidha. Ragaa naa fidi wangeelarra. Yaa guyyaa guutuu kana gaafataa oolte bar gabaabumatti si deebisaa irraan qabadhu sitti hima. Amma fakkeenyaaf sa'aatii 24 amma sirra ooltanitti waa'ee pheenxeen amantiidha, musliimaa amantiidha, kiristaanni ortodoksiin amantiidha. Yaa waa'ee kun barumsa hin ta'u bar. Haa ta'u malee kana si deebisuu barbaade kiristaanummaa jechuun duuka buutu Kiristoos jechuudha. Azaanni ba'e. Sii galee? Kiristaanummaa jechuun duuka buutu Kiristoosidha. Akkuma kanatti qabadhu gaaffii biraan qaban. Gaaffii Kiristaanummaan qoy dhaggeeffadhu. Kiristaanummaan duuka buutu Kiristoosi kan jedhu fidi ragaa. Siin fida yaa guyyaa guutuu kana akkatti naasaa ol taate nama sirra seenu kun waan fedhe haasa'u qabda. Ragaa fidi kiristaanummaan duuka buutu Kiristoosidha kan jedhu. Ikkoo si dhaggeeffachaa jira bara. An akkaataan itti beeku kiristaanummaa jechuun duuka buutu Kiristoos beekuu miti. Islaamummaan maali yoo tinee itti amantiidha dheer ragaa sii fida bara. Akka itti hidhattee quraana irraa bantee dubbistu. Dubbisaa tokko quraana keessanis argaa irra waan hundumaayyuu. Maarree macaafa keessanirraan arguu barbaade kiristaanummaa jechuun duuka buutu Kiristoos kan jedhuun barbaada fidi. Tayyib isa naa qabadhu siin fida dhumarratti bakka isaa kiristaanummaa jechuun garuu hiikaan isaa duuka buutu Kiristoos jechuudha. Ragaan barbaade dura ragicha dubbatte sana jecha amma dubbatte kana wangeelaan naa kaneessi bakka isaa ragaa isaan barbaade bakkicha. Dubbisuu. Akkuma inni obboleessu dhaggeeffadhu asirratti Ahimad akkuma inni jedhee wangeela barachuu irratti amma fakkeenyaaf haatee fi warra jala jiran tokko miti yaa'u. Ati bakka sammuutiin qabdu. Sammuu keessaa hin qabu garuu kiristaanummaa jechuun duuka buutu Kiristoosi. Kana qabadhu. Gaaffii biraan qaba gaaffii naa deebisi. Dhaggeeffadhu. Dura. Kiristaanummaa jechuun duuka buutu Kiristoos jechuuma beekta malee wangeela irraa ragaa dhiyeeffachuu hin dandeessu. Nan danda'a siin fidaa kana qabadhu akka gaaffii. Eessaaminti naa kenni. Yaa akka eessaamentiitti naa kennitti siin fida. Yoomitti naa fidde. Bor siin fida. Galatoomu ulfaadhu. Dhageessaniittu miti? Warri mana kana ustaazam diina dhagaartu? Inni dhageenya ustaaza. Abdul Fattaan jira mana kana na dhagaa jirta? Namni na dhagaa jirtan hundi keessanuu. Jira? Kana siin fida. Qoy. Dhaggeeffadhu Ahimad. Dhaggeeffadhu.
kan Ustaazam ni agarsiisu. dhaggeeffadha. Na dhaggeeffadhu. Ish. Kiristaana jechuun amantaa pheenxee kan jedhu jecha kun nama baase bara. Namatti baase? Moggaafama maqaati. Moggaafama maqaati. Ayyee. Kun moggaafama maqaati. Akkuma namni maqaa keetti moggaase moggaafama maqaadha kun. Waa'ee kiristaanummaa nama duukaa buutu Kiristoos waa'ee jireenya isa jedhu sii fida malee waa'ee pheenxee maqaan inni maqaadha moggaafama. Tole dubbadhu. Amma gara gaaffii kootiin darba sa'aatii 24 waa'ee Yesuus irra ooltanii amma gara quraanaatti ceenaka. Ayyee. Quraana irraa yeroo fiddu dhagaa jirta. Akka wangeela banee dubbisu bakka isaa bantee dubbista. Dhageesse? Suma dubbisaan garuu biraan Hin dubbisu. Sif fidate waan ta'eef hin dubbista. Tokkoffaa ammaas dhaggeeffadhu sitti nama Ahmed Hoo. keetiroon dhaggeeffatu akka obsi takka gaaffii hedduu kalee isaa fi dheengaddas torbee kana guutuu quraanaa gaafachaa ta'e gaaffii irra deebite taanaan achumatti si dhaabaan gaaffii kana dura nu gaafachaa turte tanaa achumatti si dhaaban dirqama natti ta'a waan ta'eef gaaffii haaraa qomaatti gaafadhu. Gaaffii haaraa malee. Gaafattu bakka isaa agarsiisaa gaafattala. Fiddee as qabaa iskiriinii irratti. Baay'eef waliigala rakkoon hin jiru. Amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos namadha maal godhattanii isa guyyaa guutuu haasaa turtan isa keessa galuun barbaadu. Amma fakkeenyaaf nuti Yesuus Kiristoositti kana amannee fi gochaa isaa gaarummaa isaa deddeebiin Gaaffii kee qofa gaafadhu. dhaggeeffadhu. Quraana irraa Gaaffii tachiisee. Nuti kana argineetu kan itti amanne siin jechuu barbaadeen yeroo gara kan keessanitti deebinu immoo quraana keessan keessatti maal jedha seeti? Fila dubbii gaafii gaafadhu. Waa Yesuus hin dubbadhutti dabartee ta'a. Gaaffii kee watti fufaadha. As agarsiisiiti iskiriinii nala akka nama akkas agarsiisu kanatti kunoo akkasitti agarsiisaa gaafadhu akkasitti. Ilaa kunoo akka kanatti agarsiisaa gaafatta. Quraana irraa bantee jechuudha addeessa. Dhageesse? Hin ariifatiin kaate maaliif ariifatta? Ish nan ariifadhe soorii akkasitti agarsiisaa gaafadhati immoo. Asitti agarsiisaa dhaggeeffadhu. Nuti Isheetiin guddisaa. Kiristoositti amannee Isheetiin guddisaa warri mana guddisuu dandeessan. Waan Yesuusitti Gaanii biraan qabu kun. ragaa wajjin haasa'e gaafii qofa xiyyeeffadhu. Ekkoo nana isaa maanirra maaliif nama soraarraatu santa ragaa kan. Ustaazamdi waliin haasaa nu bira hazaan nazaanameera gara salaataatti achi wanneenna. Duukaa isaa asin deebisaa fi. Rabbii carraa isiin tolchini haa Ustaazaa Ahmedii wajjin haasa'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri Islaamaa hundi keessanuu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ibsaa qiyya nagaa akka fayyaadha. Jirtanii nagaadha. Dhaffaachuu. Alhamdulillah jira lakki yaalli. Baay'eetti fufaa. Taate yaaboo alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Mee fila eenyu gaa keetiroon nagaan siif ta'u. Amiin siif illee dachaa ta'u. Gaafii qabdaa? Gaafii xiqqoo tokkoon qabee. Ayyee maal jetti isaa gaafiin kee? Amma fakkeenyaaf isin quraana keessanitti amantu nuti immoo wangeelatti mitiiree kan amannu. Ayyee. Akkas ta'etuma jiru amma fakkeenyaaf sababii wangeelatti amanneef qabna nuti amma fakkeenyaaf isin immoo sababii wangeelatti amantaniif kan of danda'e qabdu jechuudha. Isaa Ayyee. kana irratti xiqqoo wanti gaaffinatti ta'e tokko maal jedha siite Muhammadii namichi jaamaa tokko gara isaa dhannaan irraa galagalee nyaara guuree jedha bara. Duba. Eenyu jaa? Achuma keessaa akka sadaqaa achumarraan dubbisee bara.
Eessa? Nam fida waan akkasii argiteen beektu ati. Waan akkasii maalidha jetta akkamitti yaaddaatti? Wallahi jannataa yaada xiyyaa tana rabbii yaada xiyyaa fi yaada obboloota islaamaa hunda haa guutu. Yaadni keenya jannataa sodaa rabbii harkachuu yaadna. Yaada keenya osoo hin ta'in bakka sun eessarraa argatte mee caqasa sannaa eeri. Isa kanan siin jechuu barbaada. Gaaffii lama sii fida. Inni biraa Dura jechuudha namni gaafuma siif hin rakkinni hin jiru. baay'ee. Yaa qabadhu kan lamaaniyyuu yoo argatte bakka tokkoon achumaan fiddadheeni. Meeti ofi dhiisaarraa. Namichi jaamaa tokko gara Muhammadiin dhaqee Muhammad jaamummaa isaa gaafa argee achi irraa galagale yookiin nyaara gureedha. Eenyu jaa? Achuma keessaa akkas jedha kaa. Keessa. Lamaanuu walitti qabdi naaf iddachi tokko kana qabadhu. Inni Eessa biraammoo keessaa hin siin jee? yaa siifanii mana dhaggeeffadhu kaashii. Eessa keessa akkas jaasa? Ambessaa 80 lakkoofsa tokkorraa. Mee yaani yaa laalu mee waan sun. Baasi as. Ayyo. As baasi. Ani koo bilbilarraa malee hin qabu. Wangeelatu baasinaan jettees hin qabu. Kan quraanarraas bilbila keessaa malee hin qabu. Maaliif wangeela baasisiin jaati? Yaa ulfaa Bakkuma keessaan jettee ilaa harkarraa hin qabu. bakka irra feetu laala afaan Bilbilarraa irraa malee hin qabu baasi. murraa qabaadhu feetu bakka feetee qabaadhu as kan isiin jedhe bakka irraa argite san dafii. Ambessaa 81 naaf baasii siin jedhee kuna. Fila anaaf fidate siif fidate moo naaf fidate? Yaa ana fidate abdu. Ana fidate beekaa akkam fide koo ana si gaafataa irra Duba erga fidatte ragaa fidigaa. Abdul maqaan kiyya Abduli hoggaa kana laaltu maqaan kiyya kun Abdul jaa. Abdul fakkaata. Maqaan kiyya Abdul fakkaata. natti fakkaate bar dubbifama baay'een Sitti danda'u. fakkaata. Dubbisi afaan Oromoo. Eega dubbifama baay'ee hin dandeenye eessarraa dubbistee fiddee fallaana mukaa hay. Mee eessarraa dubbiste? Ay jechuma afaan nama hunda dhugaa ta'e. Haa mee eessarraa Sitti dubbiste? fakkaateera. Siimaan Jecha namaa ambessaa jecha afaan 81 naaf baasi. hambassaadha. Baasi kaafno. Ishii miti baasi ni ilaalla. Eeyyee. Suuraatam yaadde. Suuraatam. Suuraa Ambessaa hambassaati. 80 Hallelujah taabbaatu. Hambassaው አሸው የጋፈኻን የባድሜ ሸራሮ ጉርባን ጋፈኻን ኤጋ ሜ ሱራን አንበሳቱን ሱራ ኸሚሜ አንበሳ ሌንጫ Maalin beekan Ani waat suuraa ambassaa takka nagarreesi naafi dime. Suuraa ambassaan jenne suuraa asitti dabale hambassaa. Xiqqoo adabachaa osoo haasoo ta'e irruma sii wayyaadha natti fakkaate yaabu. Mucattii hambassaan kun Maal kan godhuri amma kuwaa isaan jira. Ishi seenaa Muhammadin kan himu hin jiru. yaa walumattee fi jirti har'a. Wallahi siif wayyoo siif wayyoo. Isiniif illee wayyoo hunda Hin keenyaaf kannatamu, hin wayyoo kannatu. wayyoo. Rabbi kun asii kennee baasi dhugaa waaqa. Ati imma ragaani kannitamoo hin kennitu. Anaan maqaa qabeessa shaadaa na qabsiisa. Ikkoo sii kennee Mee dhaabbadhu. Ragaani kannitamoo hin kennitu gaafii. raagaa kun siif kennee dubbisii baasii. Deemi baafadhu kottu kalaas sin tuqu amma deemi. Deemi Ikkoo baafadhu yeroo namni kottu akkasitti kalaas. dhugaa dubbatu Amma jarjaree sin tuqu.
Bakka si jette dubbisaa fi Jarjaree maaliif sintu kooti deemi baafadhu qofa. Maaliif na tuqxa hamdii silaa Hin beeknu gaafii obboleetti nuti gaafachaa suuraa hambassaa takka hin si beeknu. gaafachaa ustaaza jira keenya hamdii Suuraa keenya hambassaa jedhamu nuu dubbisi rabbii kee sodaadhu. suuraa hambassaan jenne hambassaa ati nagaa 80 qabdaa lakkoofsa ofi. tokko. An nagaa qaba. Hambassaan eessi Galata jira obboleetti? Mee maayikii qabadhu Kunoo jiru baasi. miti. Obboleetti suuraa hambassaa ani hin beeku fidi as kanni. Hadiisa jechuu keeti. Maal? Hadiisa. Sorry. Hadiisa okay. Hadiisa lakkoofsa meeqaa? Lakkoofsa saddeet. Boqonnaa 80 lakkoofsa tokko. Hadiisa boqonnaa 80 lakkoofsa tokko. Hadiisa Hambassaa maaliif? jechuudha. Hambassaa. Hambassaa. Lakki suuraan hambassaati fi hadiisni hambassaatis hin jiru obboleetti. Mee sirritti warra si erge san sirritti irra deebii gaafadhu. Rabbi namni tokko nan argine. Namni tokko Naan nan immoo argine. laal Kan biraallee qaba. naan hin Kan mormin. biraallee of Maaliif harkaa qaba. obboleetti wallaalaan naan hin mormin. Wallaalaan naan hin mormin. Beekumsaan na faana dubbadhu. Yoo beekumsaan na faana dubbanne namni beekumsaan hoggaa nama faana dubbanne xiqqoo if xiqqeessuudhaa fi namnillee akka namatti kolfu gartee argama. Mee suutuma jedhiiti ati intala dhalaati waan kiliir gootee waan adda baafatte fidadhu yaa obboleettii ani sittillee dubbadhu. Suuraan hambassaa jedhamu quraana keessa hin jiru. Hadiisa Suuraan keessatti jenne baran hambassaa. hadiisa keessaa siin jedhe malee. Hadiisni hambassaa jedhamu hin jiru baraa dhoko. Yoon si baasee borfide maalitti? Yoo hadiisa hambassaa jiru naa baafte an kiristaana ta'a. Kiristaana taataa? Eeyyeen. Wallaahi jedhe. Wallaahi. Tayyeef hin dagatiin qabadhu. Amma kana naa baasta si ergaan jira. Baay'ee. Abshiraa. Hadiisa hambassaa boqonnaa akkana lakkoofsa kana kan jiru yoo baafte ati nama jabaadha dhugumaa rabbii. Kunoo si ergee koomentii irratti. Maal jette? Hadiisa maalaakii kan jedhamu hin jiru. Maalaak. Hadiisa maalaak. Maali malak? Muhammad gaafa Hadiis du'u. malaayika. Abbaas jechuu keeti moo yaa habiibtii tiyya? Akkasii barmee Siif addaan erge baase. meesejii. Dura Ekkoo meesejii meesejii maal? siif erge. Si Yaa erge obboleetti. koomentii ilaali. Ani waa'ee komantiidha warra komantii ilaalu. Mee ati irra deebi'i waan gaafattu qoradhu hubadhu qo'adhu Sirri na akkasii dhaggeeffadhu gaafadhu tolee. sitti nama. Dhugaa waaqayyoo irra deebi'ee ilaale guyyaa guutuu Yaa keessa qotiyyuu yaa kunoo Keetiroon Ishi dubbisi. hamdi Keetiroon Dubbisi isii koomentii. wallaalte ati sirreessiif qaba akkasii daqiiqaa wallaalte takka sanitti. daqiiqaa takka. Adiit Keetiroon adiit malaak haadhaat malaak kan jedhu Keetiroon barreessishi. Dhagaan jira. yaa obboleettii tiyya ati nan beektu takka na faana hin dubbanne Sin beeku eeyyeen. Kanaafuu suuta osoo ajjattee irra bareedduudha. Waan beekumsatti qabdu qofa. Ani amma beekaatiin harka sirra akka qabu jira. Sigalee os waan inni beekumsatti qabdu sirriidhaan qofa jira. haasa'e yaadu Dhaggeeffadhu. qofa. Ishi kan hin arge. Kan hin argedhaam kun kan hin arge na kaadaa jirta dhaggeeffadhu. Maal jedha An seetii? si qaadaan jiru Muhammad baraan gaafa weessi wajjin argee as kan nimee bakka sun. ekkoo si ergeera koomentii jalatti baasi. Muhammad gaafa As baasi du'u siin jedhe ati as baasi ani hin beeku. isa kana kokkora kinni keessa utuu beektuun beeku jechaa harka dhaggeeffadhu sitti nama. Muhammad gaafa du'u fedhu warra hojjettoota isaa yookiin ergamoota isaatiin maal jedhee kiristaanota lafarraa duguugii jedhe dhaggeeffadhu sitti nama. Akka quraana keessaatti immoo namni du'uuf jedhu tokko namni du'uuf jedhu cubbuu hojjetee akkamittiin du'e jannata argata. Obboleetti ati nagaa qabdaa? Waan jettu yoo ragaan Isaan qabaatte wallaahi sirnaan guutuu booda qaban nagaa. Kun dhaggeeffadhu akkasii dhaggeeffadhu. kennaan jiraan guutuu ragaa mana sii kennaara. Maayikii qabadhu mee maayikii qabadhu please maayikii qabadhu. Ishi. Wanni kun siif dawaan qabu gara boodaatti.
Isin akkoo kanadha yeroo namni akkoo isin gaafatu namaaf deebisuu hin dandeessan. Yaa boss maaf hirrifachuu jira maayikii qabadhu irra si wayyaadha maayikii qabadhu please. Ishi. Mee kiristaanni biraa kan ragaa qabu. Ragaa wajjin haasa'u. Galaana nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u Galaana. Oye, si dhaggeeffachaa hin jira. Akkam Nagaa akkam fayyaadha. jiraan? Okay. Amantiin tiyya Islaama amantiin tiyya maali? Si amma mootanaan baannantanii hojii qayyartan. Amantiin tiyya Islaama amantiin tiyya maali? Aboo amantiin tiyya maali? Duratti haasa'an ture barame duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Ani bari Yesuus duuka maa buuta hin jenne takkaa'oo eenyu duuka buuta? Kinoo kanuma kanuma. Okay, amantaa ni qabdaa? Kinoo sitti maan jiru? Amantaa qabdaa? Kiristaana jechuun immoo duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoosiidha. Waa tokko naa godha. Ragaa naa fidi okay siif godha. Waa'ee taas gabbaa'e. Waa'ee ragaa Kiristaana jechuun duuka buutuu jechuudha waan jedhu mee argiteef. waa tokko si gaafadhaa siini. Aboo fidi gaafii waan gaafatu. Ahmad. Deebisee maali? Ahmad. Ahmad Gabbu'e. Ahmad Gabbu'e. Eshi atumiyyuu jechuudha. Aboo deebisee waan gaafatu. Deebiin alaatu fi miti. Ati waan ani si gaafadhu deebistaa mi? Amantii hin qabdu jechuudha. Waan si gaafadhu deebistaa hin jedhan. Rakkoon qabu waan feete gaafatta amantii hin qabdu. Okay, waan ani si gaafadhu naa deebisi rakkoon qabu bakka ishee. Aboo amantii qabda moo hin qabdu? Kiristaanni tamuu deebi'aa. Mata saya catere. Nagaa biyya. Intala saya ini tiwan. Amantii qabda? Sitti me ben. Aboo amantii qabda? Egaa. Amma qo'ee silaa ani waa tokko duratti illee waan tokko hin gaafachaan ture dhuguma dubbachuuf jechuudha. Aboo amantii qabda moo hin qabdu? Tas gabbaa'ee gaa. Ayyeen tas gabbaa'u amantiin qabda moo? Egaa gudiirti dhalataarree. Na dhaggeeffadhu kaasiini. Aboo amantii qabda moo hin qabdu? Filaa amantii qabda? Waa tokko godhiisiini. Silaa amma yoo nani macaafa irraa sitti haasa'e ati na dhageessu macaafatti namantu silaa. Siin dhageeyaa fedhi. Qo'ee kaatas gabbaa'ee taa dura. Maal ani beesiif siif haaraa miti. Hamdi siif haaraa miti. Yoo wajjin mana haramaa dalaguutti jedhu. Abboo feetu moofaa ta'e tusunii rakkoon qabu anta sanii rakkoon qabu feetu haaraa ta'e feetu moofaa ta'e amantii qabda moo hin qabdu? Silayyuu sitti hin fudhattu maal si godha isheen? Abboo yoom natti himtee fudhachuu dide? Hamdi, Ustaz Hamdi. Oko. Waan addaati. Mee galaanaa keenya cubbuu namarra kaa'uun gaariidha. Cubbuu namarra kaa'uun dhowwamaadha moo akkami? Cubbuu namarra kaa'uun gaariidha akka macaafaatti. Macaafni cubbuu namarra kaa'aa hin jedhu. Kinkaayina jedhamoo kaa'e jedha. No, abboomota keessayyuu baay'ee dhoorgaadha inni. Lolee ayyee. Amma hamdii kana ragaa fiddee fi fudhachuu didee inni kun. Ila ba'i amma waan si ibsa.
Si didee Wanta jedhee bara amma waan si gaafadhe ati hin dhaggeeffadhu fudhattu kan. jetteen Rakkoo jaraa maal keessatti maaltu sitti meennaani amdiirra soba keessa hin qoye fudhattu jetteeni as maaliif sobatti irra keessa. ilaalaali takkaa al takka waa godhaa yoo nana siisinitti dubbadhu Yoo sobuun hin barbaachisu amma soba miti takka beeku maayikii qabadhu hin fudhattu jechuun akka waan kana dura hin fudhadhu siin jedhee wayiitti dubbachuun kee gaarii miti. Kanaafuu sobarran kaayiniiti hin fudhadhu siin hin jenne macaaf makeetii irraa fide quraana irraa fide osoo siin jedhee si rakkisuu danda'a ture. Amma karaa gabaabaa hamdiin banatee quraana irraa sii fida atis garatee macaaf irraa fidii fi dhumate hin fudhattu miti. Innis amantii qabu sana eessarraa sii fida barsiisaan amantii yookiin hoogganaan wanni inni ittiin hoogganamu ittiin gaggeeffamu quraanaa fi hadiisa hamdiin jechuudha. Atis ammoo macaafaan gaggeeffamta. Kanaafuu amantiin kee macaafaan ibsadhu atis innis macaafaan ibsatu bakka dhumee jira. Amantiin kee maal jennaan ani islaama hayyee ragaa fidi. Anu otoo maali kiristaana ragaa fidi dhumee bakka khalaas. Malee ati hin fudhattu maala minaamination dhiisaa bakka itti fufisaa hamdii banadhu. Galatoomii dhugaa Ustaaz Ibsaa barakallahu fiik. Akkasii ani itti amanuu fi itti amanuu dhabuun sun waan biraatii. Namni uleen na gaafatu hin jiru. Ati itti amannaan siif gahaadha. Kitaaba ofiitti amanurraa ani hin fida. Kitaaba ati itti amanturraa fiduun barbaachisaadha. Maaliif ati finnaan kun akkanaa jettee ati naa finnaan ani amanuu fi amanuu dhabuu miti bar. Irra caalaan ragaan jiraachuu qofaadha malee. Tole qabda amantii. Eeshi hamdi Kheer inshallah. ibsaanillee waan ta'e haasa'ee jedhe Abboo amantii qabdaa? hee maarree gaana dhaggeeffadhu ka abboo ibsaanillee haasaa ture atillee haasaa turte miti amma waa'ee qabaachuu fi qabuu dhiisiiti mata duree keetti yoo seente si wayyu Mata dureen kiyya kanuma amantii qabdaa? mata yaa Amantii qabdaa? sitti mee barani duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoosiiti Wahiin duuka bu'ii dura bu'ii wajjin bu'ii siin jee. Feetu dura buuta feetu gubbaa buuta feetu kinoo wajjin. sitti maan jira baran Okee kun rakkoo qabu. Amantii si gaafa deebboleessoo qabdaa? dhaggeeffadhu kan kiristaanaa siin jedhe kiristaana jechuun immoo duuka buutuu gooftaa Yesuus Biyyayyee kiristaana Kiristoosiiti jechuun duuka buutuu gooftaati jechuu kan ta'e as kan. Kiristaana jechuun duuka buutuu gooftaa Kiristoos jechuutti kan hiikamu as kan ni dafi. dhaggeeffadhu shi Ayyee hin dhaggeeffadhaa fiti. dhaggeeffataa jirtan miti hundi keessanuu dhaggeeffadha akkas jedhala waaqayyo isa tokkicha isaa dhugaa Yesuusin isa ati ergites beekuun isaan jireenya bara baraati jedha kana dubbiin nuti beeknu jechuudha Okay bareeda. cufaadha kun Dubbii tana ni amantaa? sirriitti amana baay'isee siifi amma nu kanaafan bari mata duree Ani keessa namana. sirriitti gali kanan siin jedheef Waan kana ni namana. anillee nan amana Okay bareeda. Yesuus Kiristoos Daqiiqaa takka. qo'ani haala si mijeessa akka sirriitti haasoftuuf No haala na mijeessin anuu ni mijeeffadha. Anuu ifiifin keessa deema laal haadhoo koo rakkoo takka hin qabu tasanii habshiraa. Laala kinje si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isaati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Nuti kana beekna naalle. Okay eenyutu asitti Amma waa dubbachaa godhi jira? Eenyu Qoy waa dubbachaa godhi. jira? Eenyu Ishi ka dubbatu? tasgabbaa'e anas si Ka kaase dubbachaa beekan jiru si eenyu? kaase na dhageessa Si dhagaan jiru ka dhaga'u ka dubbatu eenyu asitti? Eenyu jechi namni qaamni akkana jee kun eenyudha? na dhaggeeffadhu al takkitti bicha na dhaggeeffadhu qabadhu mee muutii gisee takka Aboo aboo akka Nagaame. muutii qabadhu dhaggeeffadhu al takka Ayyee dubbatu. kijiba shamarran wajjin duukaa deemtee odeessitu miti amma sitti maan dubbisaa jechuudha sirrii Aboo muutii qabadhu al takka na adaba dhaggeeffadhu goradhu adaba goradhu ansen tuquu nan tuqin macaafa haasofna waan nu jidduu jirutu barreeffamee Rakkoo waan qabu. nu jidduu jiru jira Dhiisi suni rakkoo hin qabu. arrabsin ani sin siin arrabsu dhugaa fayyaansaa sitti maani si waaqayyo qabadhu isa dhaggeeffadhu isa ishee. dhugaa kan jechaa jiru eenyudha yoo itti qaanfachuu dabaatte. na dhaggeeffadhu sirriitti si mijeessee waan ati barbaadduun sii kennaani
Wallaahi nagaa qabdaasa. Sirri nagaadhaan. Sirritti. Ayyee erga sirri nagaa taatee qaamni si waaqayyo isa tokkicha jee dubbachuu jiru kun eenyudha? Si ila atamma akkanan hiikatti hin kennineefi miti dubbii namaati kana hunda dhoksisuuf yaadaa jirtu. Anamma hiikan kennu garuu dubbii kana sii sirreessee sitti haasa'an. Takkaana Dubbii dhaggeeffadhu. Kana amma lafa kanatti dubbadhu. waa እውነተኛው አምላክ ብቻ የሆነው አንተን ያመልኩ ይኸውልህ ቶኪቻ waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuusin Kiristoosin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatiidha. Eenyuun beekuun? Yesuus Kiristoosin isa ergame sana beekuun. Yesuus sirriidha. Ergameera. Ergamaadha. Si'iif immoo tuyyuu Yesuus Kiristoos ergamaadha moo nama moo maayidha si'iif? Kana naa deebise. Kun amma sii sirreessuu barbaadeen ishee? Ergamaadha. Ergamaa banii Israa'elitti ergame. Dhaggeeffadhu. Ergamaan Rabbiin sobaa? Maal jette? Ergamaan Rabbiin sobaa hin jedhe. Ergamaan Rabbiin sobutti hin beekan. Allaqe dhaggeeffadhu takkasii dubbisee mootiyyuu sana booddee naas of taate. Ayyee dubbadhu. Iyesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufedha. Ergamaa Rabbiiti kan jedhe. Kana amma ergamaan Rabbii eegan sobne maaliif eessatti in awwaaltaaree kana ammaati. Hin dhossita nan dhossaane. Ani karaa dheedhe jireenya jedhee jira. Anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin dhaqu jedhe bakka. Kalaas xumuri kana. Okay. Fixattee dubbadhu. Homaa maabiraarraa biraan barbaachisu miti kun sirriidha. Jechuun anis carraa Dubbii kanatti namanta. Dubbii amma dubbatan kanatti namanta. Carraa dubbiidhaan ani laatta. Siin laadha sirriitti. Dubbii kanatti namanta amma dubbii amma dubbatame kanatti. Hasanumaa osii deebisuudhaaf akka Sirriidha. Inni kun sirriidha. Ergamaan Rabbii eegan sobne mootii almasii isaanii ergamaa Rabbiiti. Ergamaan Rabbii immoo eegin sobne kana jedhee jira. Ani duuka buutuu isaati kanan siin jedhe Kiristoos duukaa gaafin kiristaana kanan siin jedheef jechuudha. Karaa achitti iddoo jeenataatti kan nageessu karaa almasii isaa qofa. Ayyee. Ammaan tana dubbadhure yoo xumuratu. Dubbadhu laan mootii qabadhee si dhaggeeffadha garuu isa amma siin jedhe kana bichaadha kan jedhu. Banadhu rakkoon qabu. Banadhu hin qabatin mootii. Si waaqayyo isa tokkichaa isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isaati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati kan jedhu naaf fidde. Ergamaan Rabbiin kijibuu ani karaadha dhugaadha na malee gartee namni gara abbaa dhaquu hin danda'u je'ee jette. Waan ati jettee wajjin ani waliif hin gala. Tole. Namantaa jechuudha macaafichatti. Daqiiqaa takka. Macaafichatti namantaa. Inni amma dubbii nama dubbatame kun silaa ergama Rabbiiti mitire ka dubbate. Fixattee beekee ati reefuun tuni carraan kun kiyyaa. No tanaaf liqimsi kaa dura. Achi booddee hin deemta rakkoon qabu siin dhaggeeffadha. Carraan kun kiyyaa beeke. Iyesuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti karaa Rabbiin gara lafaatti erguusaa amanteerta. Amaneetiin jira. Karaa Rabbiin eegan mootiyyuu lafa inni kan ergeeti. Inni mootiyyuu mataa isaatti kinoo bakka dura si dubbise sana. Waaqayyo isa tokkicha isaa dhugaa Yesuusin Kiristoosin isa ati ergitetti beekuun isaanii jireenya bara baraatidha. Jireenyi bara baraa iddoon jeenataa sun jeenata miti waan biraa jira jireenyi bara baraa bakki biraa. Daqiiqaa takka waan siin jedhu eenyutu eenyu kan si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jechaa jiru kun eenyudha? Dubbiin amma siin jedhe sana keessatti ilaal sirriitti xiinxalishii sana dura. Abbootiin intalee eenyutu jechaa jiraan jee bar waliif gallaa bar. Atummaan suuta calm down ta'e malee waliif galla waan takka wanni wal dhibnu jiru waan na dura caafame waan si dura caafame irratti haasa'u jira afaan tokko haasofna. Qaamni si waaqayyoo isa tokkichaa isa dhugaa kan jechaa jiru kun eenyudha? Sitti meen jira baran ila Kiristoos ergamee dhufeera. Kiristoos ila akkasiin jennee bar
Anamma reefuu si dhaggeeffadhee waan ati naan jettees dhuga siin jechaatumaan deemu jira. Amma kinjee qaamni si waaqayyoo isa tokkicha isa dhugaa jee dubbachuutti jiru kuni eenyudha? Qaamni tokkichi Akkas hin jenne. Si waaqayyoo isa tokkicha isa dhugaa kan jechaa jiru kuni eenyudha? Yohaannis Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Yohaannistu si waaqayyoo isa tokkicha isa dhugaa jechaa jira moo kitaaba Yohaannis irra jira moo? kitaaba Yohaannisii dhaggeeffadhu. Kitaaba Yohaannisiiti kan jechaa jiru waaqayyo isa tokkichadha. Yohaannis jedha. Akkas hin jenne. Kitaaba Yohaannis irra jira. Yaa. Garuu qaamni si galee si waaqayyoo isa tokkicha isa dhugaa kan jechaa jiru kuni eenyudha? Ila Yohaannisiitu akka Yesuus Kiristoosiin kana jireenyicha akka inni kennu Yesuus kun jireenya akka kennu dubbataa jira, arraba isaatii haasa'aa jira. Tole ani si barsiisuu mee waan kana? No, nan barsiisin kun fayyaadha. Yaa obboleessoo kiristaanni tokko akka ati jettu kanan jiru. Dubbii tana Yesuustu jechaa jira malee Yohaannis jechaa hin jiru. Tole Eewullee Yesuusiitu waan kana dubbachuu jira. Yesuus gaafa dubbatu waaqayyo abbaadhaanii si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergitees beekuun isaanii jireenya bara baraatii. Itti fufee ani lafa irratti ulfina siif kenneera. Hojii akkaan ani hojjedhuuf ati dabarsiteen akka inni tees raawwadheera jedhe. Baradhuu kottu obboleessa koo. Gabbuun sirraan eegamu. Teesseetuma barachuu sirraa eegama. Sitti hin dheekkamu ani suutuma jedhee si wajjin haasa'a. Mee kiristaanni biraa jirtu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Shahaadaa qabattuu hedhamte. Eenyunni? Mucaan ammaa shahaadaa qabachuudhaaf Yesuus Kiristoos isatti ergite beekuun jedhan se'e. Yaa boo wallahi ajaa'iba rabbitii. Osoo macaafuma sirriitti baratanii waa hedduutu adda bahaa fi beeku. Loojika ajaa'ibaa fidatee dhufe sila akka yaadaatti. Hedduu akka isaatti ilaal. Ergamaan rabbiin kijiba hin kijibu. Qabeetiin jira gaajeetti ilaala amma. Akka isaatti qaba ajaa'ibaa takka na qabee bira. Akkasi. Rabba laaffisuuf. Wallah. Ayyee miti. Miti. Mee nagaan siif haa ta'u. Barreeffamnummaan kun yoo ilaaltu ustaazamdi miti hin jedha. Mixxiyyee jaaha mixxiyyee. An gabaabseetu Naan maan siin jettuure ustaaz keen. ani gabaabseetu maan dila sana akkasitti keessa deemu. Tole ati kiristaanaa mee Ani immoo kiristaana. eenyu kiristaana ta'isin jeesa? Ani ufuma kiristaana. An duraa kiristaana. Amantiin ta'e maali? Kiristaana. Kiristinnaan tun amantiisa? Eenyutu siin hime? Eenyutu si hime? Miira keessaa ba'ii jedhimme? Filaa. Miira keessaa ba'ii jiin obboleettii si cinaa jirtu sanii. Eenyu kiristaana ta'e siin jee? An kiristaanuma ta'ee dhaladha. Kiristinnaan amantii irra dhalataniisa? Kiristinnaa amantii irra dhalatanii? Ati maalirra dhalatta? Ani islaamummaa irratti hin dhaladhe. Anis kiristaanumarra dhaladha. Okay, ani amantii islaamummaadha. Amantii namni hundi irratti dhalatu waan ta'eef irra dhaladhe alhamdulillah. Ati immoo amantii kiristaanaa? Galanni waaqaa gahu irruma dhaladha.
Tole. Qura'aanni amantiin Islaamaa amantii irra dhalatanii jira. Macaafni amantiin Kiristaanaa irra dhalatanii jira. Eessarra irra dhalatan jedha. Gaariidha. Rabbi suuraa 30 ayata 30 suuraa Ruum irratti Qoy warri gartee koomentii nama arrabsaa. ani waa amma komantiin jira amma gubbaa kanaan jira moo jala jira yaaboo. Warra jalaatiin arrabsaa. Ijjiti yeesoo waa arrabaatan arguun dhiistu. Ayyee naa hojjaa soitamoo maayikii qabatta firraa. Haasa'e. Kanaafuu suuraa 30 ayata 30 irratti amantii irra dhalatan amantii santuu qaceeltuu amantii dhugaa fi haqaati san amantii san qabadhaa jedha. Mee Sabira ati jedha. quraan harkaa qabdaa? Laa. Kanaafuu duba akkamitti arguu dandeessa? Mee qabadhu gabbuufadhu ilaali. Suuraa 30 ayata 30 irratti akkas jedha. Suuraa 30 ayata 30. Okay. Katabadhu yoo barbaadde. Tole Kiristinnaa hoomee. Haa? Kiristinnaan tunoo Maal biyya taate mi Kiristinnaa? eessaa baatee siin jedhee amantii kiristaanaa jechuun macaafarraa jiraa? Kiristaana jechuun Kiristoosiin Amantii duuka bu'uudha. amantii kiristaanaa kan jedhu jira hin jebaran feetu Amantii Islaamaa eessa jedha? maal jette? Amantii Islaamaa ka jedhu jira? Jira Eessatti? Qur'aana keessatti. Naa fidi. Okay ayyee ibsa baasiif mee rimee itti caannaa rakkoon qabu. Ibsaa jirta eenyu jira mee kana baasuu danda'u eenyu jira? Nin jira amdi. Tole ibsaa fidi mee baasii si guddisee suuraa Al-Imraan ayata 19. Kunoo laali. Aywa as dhiyeessiif. Dhugumatti amantiin Rabbi biratti fudhatama qabdu Islaamummaa qofaa. Agartee miti miti yaay mucayyoo eegaa fitti namarraan tan hin dubbatta muslimaa hin dubbisuun saafal Anin dubbisaa qoy anin dubbisa. Na jalaa dhokateera bakka wayititti. dubbisi dafii Bakka geeshatu jira jedhu kanatu irra taa'eera barreeffameera. Achi ol harkisi. ilmoo dubbisi bidhiisi dubbisi agartee miima hin minnaaginii dafigaa Maal rabsitareen harkaayyuu balleessite? si harkaa balleessa yeroon fixii nama dafii duqaa dafi askanni amma ta kiristaanaa Qoy hin fixanne. Guddiidha ka. An dubbisa waan suuta dubbisuuf dubbisee hin fixan. deemi dubbisi galii inshaallah galii mana keetti dubbisi katabadhu suuraa 30 ayata 30 hunnoo laalammaa agartee gajjaarraa amantiin
dhugumatti amantiin rabbi biratti fudhatama qabu islaama qofaa. Argite moo nagarre? Ana eessa na mul'ata barreeffama kanatu irra jira baal. Atuun mul'attu. Ani mul'adha kun mul'ata raamifataa jedhe. Kisraayyuu jayi. Okay. Yesus maalidha? Yesus gooftaadha. Tun dubbiin tooftaha. Fayyisaadha. Jiraachisaadha. Maaltu nagaa qabda? Nagaa guutuu qaba irraa fa'a. Yesus jiraachisa kan jiru fidi ragaa. Ragaa kana oofin Yesus jiraachisaadha ammas taanaan. Duboo wayina naam abbaa mana keetii na seete moo kan akka jibduan abbuma mana akka jiban deemanii hay allattiin kijibin abbaa manaa keetiin barbaadi itti kijibi bakka tana janaaf hin teenyu bakka tana ragaadhaa wajjin. Janaa ofiin dhufne isintu bakkaan itti ilaalee dubbisuun naa mul'isaa jennaan naa mul'achuu dide. Si mul'if nu ragaa fidi. Ragaa fidi yalla. Ustaaza, ustaazamdi Oko. akkana haa goonu. Reefuun tana shaadaa na qabsiisaa jechuudha. Shaadaa Ani qabachuu fedhaa baradhu malee jechuudha. akkami qabadharee baradhu malee. Maaliif na qabsiisaa jette? Ayyee harka kee ol qabi si qabsiisa. Eega na qabsiisaa jette harka kee ol qabi. Gara molqaba. Quba tokko ol qabi. Tun shaadaa miti kubbayyaa shaayiitu harkaan qabachuun keenya.